Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii kanaa hundumti keessan akkam ooltanii, akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni isaatiif haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti, fedhaa fi jaalala isaa yoo ta'e, barnoota keenya walitti fufiinsaa kutaa 43ffaatti kan waliitiin ilaallu gaabbii himachuu keessatti wantoota hin barbaachisne isa jedhudha. Yommuu gaabbii himannu wantoota hin barbaachisnee fi ta'uu hin qabu. Isaanis maalidha jennee gaafa ilaallu barnoota kana kutaa 43ffaa keessatti waliitiin ni ilaalla. Kanaaf isinis barnoota kana sheer sabiskiraayibii gootanii obboloota keessan bira akka qaqqabsiistan, laayikii isaa ol kaastanii, sabiskiraayibii chaanaalii kanaa guddistanii tajaajila nuti tajaajillu kanaatiif gahee keessan akka baatan maqaa Waaqayyootiin isin beeksisaa. Innis maalidha jennee gaafa ilaallu yeroo gaabbii keenya himan wantoota hin barbaachisne kan jedhudha. Barnoota keenya kutaa 43ffaa guyyaa har'aa keessatti. Egaa namoonni baay'een kan isaan ittiin rakkatan, namoonni baay'een kan isaan ittiin dhiphatan isa kanadha. Keessumaa yeroo gaabbii galan wantoonni hin barbaachisne jiru. Gara lubootaa gaafa dhaqnu wantoonni nuti gochuu hin malle, nurraati hin eeggamne, sirrii hin taane, gaarii hin taane jira jechaadha. Innis maalidha? Jecha tokko faaruu Daawit boqonnaa 50 cuftuu keessa 51 irratti yaada jiru isinii dubbiseetan gara yaadichaatti darba jechaadha. Warri macaafa qulqulluu qabdan macaafa kana faaruu Daawit boqonnaa 50 lakkoofsa 1 yookiin immoo faaruu Daawit boqonnaa 51 cuftuu keessa lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu qulqullichi Daawit waan jedhe tokko hubachuun barbaachisaadha. Innis akkana jedha: maaloo akka arjummaa keetti na fayyisi, akka baay'ina arjummaa keettis daddarbuu koo naaf dhiisi, badii koorraas na qulqulleessi, cubbuu koorraas na qulqulleessi, anis immoo daddarbuu koo nan beeka. Badiin koo yeroo hundumaa fuuldura kee jira, si qofaan balleesse, fuuldura keettis waan hamaan raawwadhe, wantoota hundumaati akka fayyistu murtoon kees immoo qulqulluu akka ta'e kunoo dabaananii ulfaa'e, haati koos immoo cubbuudhaan adeesse, kunoo dhugaas nan jaaladhe, wanta hin mul'anne iccitiidhaan ogummaa kees na beeskiste, isoopheedhaan na dhiqi, nan qulqullaa, na dhiqi, akka cabbii caalaas immoo adiin ta'a, sobaa fi gammachuu na dhageessiste. Gammachuu na dhageessiste. Badii koorraas na dhiqi. Laphee qulqulluu naaf uumi. Hafuura keessa qajeelaa keessa kootti haaromsi. Fuuldura keettis na hin gatiin. Hafuura kee qulqulluu narraatii hin fudhatiin. Fayyisummaa gammachuu naaf kenni. Dhibee hafuuraatiin na eegi. Seera kee warra darbanitti karaa kee nan barsiisa. Cubbamoonni gara keetti ni deebi'u. Waaqa qorichaa, yaa Waaqa qorichaa, ati na fayyisi. Afaan koo, arrabni koo gaarummaa kee, qajeelummaa keetti ni gammaddi. Maaloo hidhiiwwan koo hamaa galata ni dhiyeessu. Aarsaa yoo fudhatte kan siif kennamu ture, kan gubatus aarsaa si hin gammachiisu. Laphee cabees kan salphates laphee Waaqayyoo hin tuffanne. Maaloo jaalalaatiin Tsiyoonin barsiisi, Yerusaalemiin immoo dallaa ishee hojjedhu. Aarsaa fayyinaas immoo kennaa sana kan gubatus immoo aarsaa sana yeroo jaalattetti yeroo sana
aarsaa koo kormoota nan aarsaa jedheetu qulqullichi Daawit yaada bal'aa ta'e Waaqayyoon hunda danda'a hunda beekaa ta'uusaa Waaqayyoon dhokannee jalaa ba'uu akka nuti hin dandeenye Waaqayyoo waan hundumaa beekuusaa arjaa ta'uusaa fayyisaa ta'uusaa gooftaa bara baraa ta'uusaa mootii bara baraa ta'uusaa bal'inaatiin kaa'ee jira jecha. Egaa innis yakka raawwadhe gochaan godhe hundumaa si hin dhoksu darbuu koos ati immoo ni beektaa jedheetu waa baay'ee tuqee nu barsiisa jecha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo gaabbii yeroo gallu keessatti iftoominni baay'ee barbaachisaadha jecha. Sodaa tokko malee saalfii tokko malee namni gaabbii keenya nurraa fudhu namni cubbuu keenya itti himannu sun sodaa tokko malee saalfii tokko malee qaanii tokko malee ifatti baasee himachuu akka qabu luba sana sodaatee sababa sodaa lubichaatiin yakka isaa sana dhoksuu akka hin qabne isa gurguddaa dhoksee xiqqoo kana kan nama saalfachiisne kan isa nama saalfachiisu dhiise isa nama saalfachiisne kan akka qulqullichi Daawit wanta si dhoksu hin jiru wanta ati hin beekne hin jiru siin dhoksee wanta ni si jalaatii ba'uu hin jiru jedheetu bal'inaatiin qulqullichi Daawit seeraatiin heeraatiin maal ta'uu qabu akkamitti akka inni ta'uu qabu keessumaati iftoominni abbaa gaabbii keenyaa fi nu bira jiraachuu akka qabu sodaan qaaniin saalfiin jiraachuu akka hin qabnee fi qulqullichi Daawit takkallee otoo hin hambisin takkallee otoo irraa hin hambisin waa'ee yakka isaa waa'ee balleessaa isaa ifa baasee dubbateera jecha. Nutis egaa yeroo gaabbii gallu yookiin immoo yeroo gaabbii himannu wantoota gochuu hin qabne yookiin immoo wantoota nurraa hin barbaachisne saalfiin qaaniin kun guddaadha kun xiqqaadha kun tureedha kun dhiyoodha kun gaariidha kun gaarii miti otoo hin jedhin kan Waaqayyoo beeku. Egaa akkuma beekamu fuula kee jaraatii gara eenyu deebinaa jedha. Samiirra yoo baane achirraatiin jirta. Gara dacheetti yoo dhufne ati achirraatiin jirta. Ilaalaa. Samiin yoo baane achirraan jirta. Gara dachee yoo buune ati achumarraan jirta. Si'ool keessa yoo galle achumaatiin jirta. Waaqayyoon bakkaan hin daangeffamu. Waaqayyoon iddoon hin daangeffamu. Irreen Waaqayyoo, iji Waaqayyoo, humni Waaqayyoon lafa inni hin geenye hin jiru waan ta'eetiif. Waaqayyoon bakkaan baraan haala kamiin illee daangeffamuu kan hin danda'amnee fi yaada garaa keenyaa hundumaa kan beeku. Gochaa keenya hundumaa kan beeku. Balleessaa keenya hundumaa kan argu. Garuu dhaga'ee akka waan hin dhageenye argee waan akka hin agarreetti otoo cubbamoota taanee jirru akka waan qulqulloota taanetti gaarii otoo hin qabaatin akka waan gaarii taanetti Waaqayyoon dhiifama nuu godhe dhiifama isaatiin yoo hundumaa nu jiraachisa. Kanaaf qulqullichi Daawit Waaqayyoon galateessaa inni abbaa dhiifamaati. Dhiifamni isaas baraan gabaraatti. Qulqullichi Ermiyaas boo'icha Ermiyaas qoqaa Ermiyaas 22 irratti har'a kan geenye baduu kan dinne dhiifamaa fi arjummaa Waaqayyoo irraati kan ka'eeni malee qajeelummaa keenyaan gaarummaa keenyaan qulqullummaa keenyaatiin dandeettii keenyaatiin beekumsa keenyaan otoo hin ta'in ogummaa isaatiin dhiifama isaatiin bira darbummaa isaatiin jiraachuu keenya beekuun barbaachisaadha. Maarreegaa wantoota gochuu hin qabne keessaa tokko yeroo gaabbii saalfii qaanii itti aanee sodaa qulqulluu of fakkeessuu of guddisuu gadi of qabuu akka ingichaa yookiin immoo akka margaa mataa keenya gadi qabannee yaada raawwanne sanatti otoo hin saalfatiin hunda caalaa lubichas caalaa Waaqayyoo fi nuti wanta goone Waaqayyoon waan beekuuf
Waaqayyoon hin beekne jechuu otoo hin ta'iin garuu himannee akka fayyinu keessumaa wangeelli keenya immoo wangeela Maatiyoos Yohaannis boqonnaa 5 Yohaannis boqonnaa 8 Yohaannis boqonnaa 9 irratti fayyuu barbaaddaa jedha. Warri fayyuu barbaanne karaa fayyinaa argachuudhaaf gaabbii keenya himannee qulqulloomnee Waaqayyo waliin jiraachuudhaaf fayyuudhaaf iftoominaatiin waan goone waan raawwanne sana hundumaa Kiristoosin kan bakka bu'e bakka Kiristoos sana kan nuuf taa'e lubichatti himannee badii keenya yakka keenya gochaa keenya irraatii fayyuu akka nuti qabnu kitaabni qulqulluu yookiin immoo seerri mana kiristaanaa keenya taa'ee jira. Afaan Amaariffaatiin ግልጽኝነት isa jedhamu sana iftoomina dhokataa ta'uun of dhoksuun sobanii gaarii of fakkeessanii callisanii gubbaan bilchaatee keessi gaafa bukatu keessi bukoodha gubbaan kan bilchaate fakkaata garuu yoo keessa isaa saaqne malee kan hin beekamne egaa akkuma macaafa qulqulluu irratti awwaalota lassanaman babbareechaman awwaala gaafa laallu hawwiltii gaafa laallu siidaa gaafa laallu gubbaan isaa hin bareeda suura qaba maqaa qaba obbo Abaluu kan jedhaman bara akkasii iddoo akkasitti yeroo akkasii iddoo akkasitti dhalatanii barnoota akkasii baratanii ijoollee amma kana horanii jireenya akkasii kana addunyaa kanarra jiraachaa turan jedhanii gaafa keessa isaa seennu garuu keessi isaa lafee keessi isaa xuraa'aa akka ta'e kana gaafa uffannee bareennee namatti mul'annu qajeelota warra gaarii qulqulloota fakkaachuu dandeenya. Keessi keenya garuu akkuma awwaalaa sana ta'uusaa beeknee akkuma midhaan gubbaan isaa bilchaatee keessi isaa bukoo ta'e sana beeknee egaa of mul'isuun of babaasuun of saaxiluun qulqulluu of fakkeessuu dhiisuun gaarii of fakkeessuu dhiisuun nurraatii eeggama. Kanaatiif maatiiwwan Waaqayyoo kana beekne kana barree sodaa tokko saalfii tokko malee qaanii tokko malee otoo homaa irraa hin hir'isin otoo homaa itti hin dabalin otoo homaa hin sodaatin Waaqayyo hunda beeka waan ta'eedha. Dhiifama nuu godheera waan ta'eedha. Nu jaalateera waan ta'eedha. Nu kabajeera waan ta'eedha. Kana beekne amantaan deddeebinee gaabbii keenya seeraatiin saalfii tokko malee sodaa tokko malee himannee deddeebi'uun hunduma keenya irra jira. Jabaachuun nurra jira. Barnoota kana waliif dabarsaa. Mana kanaaf miseensa ta'a. Sabiskiraayibii sheer godha. Yeroo baay'ee akkuma beekamu tajaajila afaan Oromiffaa kana ejjennoo tokko gara fuulduraatti seksuu akka qabnu jabaachuu akka qabnu hunduma keenya irraati eeggabaa. Barnoota keenya kutaa 44ffaatti nama wal agarrutti nagaatiin nu tura. Kan nu barsiise kan nu gorse Waaqayyoof galannaa ta'u Waaqayyo isin duukaa haa ta'u umurii gaabbii Waaqayyo isin